Eegam har'ammoota egaa akkuma kanaan dura viidiyoo tokko hojjechaa turre akkasumas wal faana barachaa turre har'ammooti online manii meekerii tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Innis Clips Club jedhama. Egaa utuu viidiyoo maali inni isa jedhamuu fi akkaataa hojii isaa utuu hin galiin dura viidiyoo kana egaa namoonni haaraa taatan dursa subscribe akka gootanii itti aansee immoo laayikii cuqaasuu qoma jechuudha. Laayikii jechuun cuqaasuudha. Egaa koomentii yoo isin xinnoo yoo isinitti waan jedhee isa jedhamudha. Laayikii gootanii akka jalqabdanii jechuudha. Egaa walumaan gara akkaataa fayyadama Clips Clubs wal faana ilaalaa jechuudha. Clips Clubs jechuun jalqabumatti online money makerii akkuma isin jedhe innis kunooti akkuma marfama kana keessa isin kaa'edha. Clips Clubs mallattoo kana qaba jechuudha. Kun egaa Play Store irraati argachuu dandeessu. Freely jechaadha. Play Store irra ta'anii kanneen nama gaggaafatan irra jiru jechuun qarshii kan nama gaafatan jechuudha. Garuu kun freely. Egaa Clips Clubs find your interest isheetu irratti click gootu jalqaba. Ani nan buufadheeraati akkasitti naaf fide erga haala kanaan buufattanii open jettu. Egaa Clips Clubs kun akka inni itti hojjetu tokkoffaa viidiyoo ilaalaa kan hojjennudha. Egaa as keessaa continue with Facebook jechuu dandeessu, continue with Google jechuu dandeessu. Ani garuu continue with Google jedha jechuudha. Ya continue with Google jedha. Saniin booddee sanaati achi emailii koo nan guuttadha jechuudha. Ani irratti banuu barbaadu jechuudha. Egaa akkuma isinitti hime kuni qarshii karaatti viidiyoo kophaa osoo hin taane akkasuma tokkoffaa viidiyoo utuma ilaalanii kooyinii argatu. Kooyinii argatan sana mootii deebanii kan waan dhiifamaa garmaan viidiyoo utuu ilaalanii kooyinii kan ittiin argatanidha. Kooyinii sana argatan immoo deebanii gara qarshiitti konvertii gochuudha jechuudha. Egaa isa kana malees lammaffaa mootii yoo share gootanii namootaaf irratti yoo viidiyoo hammataa keessanii yoo gadhiistanis akkasuma kaffaltii argattu jechuudha. Kooyinii isinii laata kallattumaan qarshii isinitti agarsiisa sun taane kooyinii isin laata. Isin immoo kooyinichuma sana otuma geemichaa sana dhiifama appilikeeshinichuma sana keessaa otoo hin bahin ekstiraakt gochuu dandeessu jechuudha gara qarshiitti jechuudha. Haala kanaan taphatama. Egaa itti aansuutiin immoo kana akkanatti naaf fideera. Meeliin fi meeliidhaatiin akkasumas maqaa kee barreessee jedheera. Meeliin jedha. Itti aan immoo maqaa akkasuma sirriin barreessaa jechuudha. Erga maqaa koo barreesse akkasumas footoo dirqama gashuu nan qaba. Yoon footoo achirraa gashuu yoo hin feenes asuma jalaa warra argaa jirtan kana jechuudha. Warra kana keessaa haniin barbaade filadhee gashachuu danda'a jechuudha. Carraan alaa ta'e qofaasaa waan ta'eef as keessaa tokkoon filadha. Haala kanaan ergan filadhee booddee inni dura na jalaa balleessee ture. Amma akkasitti naaf fideera jechuudha. Sanaati jechi nextin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaan erga next jedhee as keessaa 5 kontentoota 5 si mijatu 5 filadhu jedheera. Ani egaa ani filachuu barbaadu tokkoffaan teknooloojii, ispoort, muuziqii fi geemingii filadha jechuudha. Sanaati achi 5 guuteera akkuma argaa jirtanii jechuudha. Sanaati achi kana 5 guuteera. Saniin booddee nextin jedha. Hordoftoota maatii ibsootee egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaan Clips Clubs
haala kanaan nu hubanneera jechuudha. Sanaati achi kun bakkee kana dhiifama. Bakkee kanarraa dhiifama guddaa. Akkuma argaa jirtanii gajjallaarraa yoo isinitti argamaa jirate gajjallaarraa viidiyoo discover reward clubhouse miyan jedhu jira. Sanaati achi nuti hunda isaan dhiisne reward ishee jettu cuqaasnaa jechuudha. Sanaati achi egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaan akkasitti nuuf fideera. Jalqabuma gaafa banannu riwaardii tokko qobaama isaa nuu laata. Riwaardichas egaa ilaalla jechuudha. Egaa riwaardiin koo jalqabaa kunu kooyinii dhiifama guddaa. Sanaati achi egaa akkuma argaa jirtan qofii masaayii jalqaba kana wanta nuti gochuu mallu qofii masaayii nutti agarsiisa jechuudha. Egaa raafilii kanas hin nu badhaasa qofii masaa raafilii kana yoo guunne tapha akka taphannu geemii wayii tokko nu jalqabsiisa jechuudha. Geemii sana yoo taphannu takkaatti $10 jechuudha. An kolfaa ta'uu fakkaata garuu $10 isa sirrii mana maalaata. Kanarratti egaa peepaaliin barbaada jechuudha. Peepaalii dirqama banachuu qabdu. Karaa peepaalii keessaniidha isinii gasha. Yoo ta'uu dide immoo kaashiitiinis gara moobaayiliitti akka tikkeettiitti isinii gashuu danda'a jechuudha. Haala akkasiitiin irree isinii gashuu danda'a jechuudha. Egaa raafilichis jalqabuuti ishee kana akkuma argaa jirtanii play jedheera. Yoo kana taphatte $1 sii laatamaa jedha. Gajjallaatiis akkuma argaa jirtanii fakkii Amaazoniin fakkaatu tokko ishee yoo taphatte amma hin geenyeeti malee 120 gaafa guutu isa yoo taphatte $10 ansi badhaasu takkaatti yoo geemicha taphatte $10 ansi badhaasu jira. Isa taphadhu isaan jedhudha. Kallattii akkasii natti agarsiisa jechuudha. Egaa hambira isaas seenne ilaalla. Itti aansuutiin immooti ilaa akkuma argaa jirtanii iddee waan haan jettu tokko jirti. Iddee waan itti irratti gaafan tuqu gaafan cuqaasu kun haala akkasiitiin na badhaasa jechuudha. Booruu mooti guyyaa boorii jechuudha. Deetuu irratti $1 qofii masaa $1 na badhaasa jechuudha. Saniin booddee ammas badhaasonni jalqaba kanarratti qofii masaa yoo laatu qaba. As kana gajjallaarraan lamaan tokko jiru as kana jechuudha. Isaaniinis hin ilaalla jechuudha carraa keenya. Ispiinii irratti cuqaasannaan kana naaf fideera. Isa booddee immoo maal akka fidu ilaalla. Egaa akkaataatti peepaalii irree xaqqamamnee baafannu asumarraan isinitti agarsiisa. Egaa kun akkuma argaa jirtanii ispiinii jechuun carraa jalqabaa riiwaard qofii sanaa laatu jechuudha. Gararraan akkuma argaa jirtanii kunooti hamma kanaan qaba jechaadha. Kooyinii hamma kanaan qaba. $0.0 qaba. Riiwaardii amma kanaadha jechuudha. Sanaati achi ispiinii kun ilaalladha jechuudha. Ispiinii ishee jettu irratti kilik godheen sanaati achi akkuma argaa jirtanii qobuma isaa naanna'ee carraa naa laata jechuudha. Congratulations $0.3 argatteetta na jechaa jira. Dhiifama haala kanaan akkasitti naa laata jechuudha. Ammas
carraan biraa jira. Jalqaba kana beekamaadha bakka maalummaa isaa agarsiifachuudhaaf jecha riiwaardi baay'ee namaa laata. Kun ispiinan jettu biraan gosti biraa sheerii as garan harka mirgaarran ispiinan jettu jirti. Ishee irratti kilik gootu ispiinii biraa nu banaa jechuudha. Isarraatiin gadi ta'e kun immoo baay'inaan kooyiniifaatti baay'ata. Isas akkasuma carraa isaa akkasitti banbantanii ilaaltu jechuudha. Dhiifama guddaa. Erga wanta riiwaardii keenya erga sassaabannee booddee dhiifama. Egaa birrii walitti nuu qabame egaa jechuun gararraa irratti irra keessa akkuma argaa jirtan kana kooyinii 730 naa taateera. Amma utuu hin beekin dhiifama guddaa wajjin exchangein godhe malee ishee mucuqaasna kooyinitti mucuqaasna sanaati achi hamma qabnu isa sana exchange godhachuu dandeessu. Cash exchange nu jedha. Sanaati achi exchange goone jechuudha. Amma akkuma tokkoon exchange godha. Haala kanaan exchange godha jechuudha. Sanaati achi kaashii immoo kun egaa haala kanaan banachuu baafachuu dandeessu jechuudha. Gaafa baafannu jalqaba jechuudha. Ila kun birrii Itoophiyaatiin beekamaadha. Birrii Itoophiyaatiin 0.31 birrii 12.84 birrii kana qabdaa na jechaa jira. Sanaati achi 0.1 baafachuu danda'a. Amma kaashii gara peepaaliitti yookaan immoo kaashii gara moobaayiliitti ergachuu danda'a jechaadha. Sa'aatii 24 booddee booruu yoona kana ergachuu nan danda'a jechuudha. Wanti kuni isheen kuni 0.1 kuni booruu sa'aatii 24 booddee hin banamti jechuudha. Haaluma kanaan tattaafannee arganna jechuudha. Egaa clip clapsiin kuni kana fakkaata. Namoonni yaadaa fi gaaffii garaagaraa irratti qabaatan yoo jiraatanii komentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Haalli ilaalcha isaas inni kuni akkuma argaa jirtanii as kanaati. Viidiyoo gaafa ilaallu akkamittiin kooyinii arganna inni jedhamuu fi dhiifama guddaa. Kun gajjallaa kanarraan qodaa wayii tokkoon fakkaatu tokko jirti. Isheema keessa qobaama isaa innuu bubbuusa sagalee dhageessisa. Gaafa buusu sagalee dhageessisa jechuudha. Sanaati booda isheema yoo xunnu saniin booddee qofiima isaa immoo konvertee elaa amma fideera. Ela nuu buusaa jira yoo argaa jirtu ta'e. Naannoo daqiiqaa lakkaa'u sanaati nuu buusaa jira qofiima isaa. Sanaatiin booddee qodittiima isheema kilik gaafa goonu kilip kilaapsii keenya haala kanaan fudhanna jechuudha. Haala kanaan fudhannaa walitti qabannee exchange godhanna gara kaashiitti. Kaashii booddee immoo gaafa waan isaa ga'u immoo nu ajajame suni gaafa ga'u haala kanaan baafanna jechuudha. Egaa hojiin onlaayinii tokko isa kanadha. Ambiraas akkan isin qabadhee dhiyaadhu yoo barbaaddan komentii jalatti nu dabali jechuu dandeessu. Kana fakkaata viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhee. Amma viidiyoo haaraatiin walitti deebinutti nagaan naa bulaan jedha. Galatooma.